Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee walitti deebineetiin jirra. Hanga xumuraatti nu waliin akka turtanis naffeerra. Qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun yaada keessan karaa koomentiin nu biraan ga'uun dagatinaa. Manni marichaa labsii gamoo Itoophiyaa dabalatee labsiiwwan adda addaa qorachuun raggaasise. Manni marii bakka bu'oota uummataa labsii gamoo Itoophiyaa dabalatee labsiiwwan biroo qorachuun ergaa irratti mari'ateen booda raggaasiseera. Manni marichaa bara hojii afuraffaa walga'ii idilee waggaa 9ffaa har'a geggeesseen labsiiwwan adda addaa qorachuun raggaasiseera. Labsiiwwan mana marichaa qorachuun raggaasise keessaa wixinee labsii gamoo misooma riilsteetii fi bittaa fi gurgurtaa fi tilmaama qabeenyaa hin sochoone akkasumas fooyya'insa wixinee labsii mallattoo elektirooniksii irratti mari'achuun raggaasiseera. Hooggantoota imala guddina Itoophiyaa gara fuulduraatti itti fufsiisan uumuun barbaachisaadha jedhame. Hooggantoota imala guddina Itoophiyaa gara fuulduraatti itti fufsiisan uumuun barbaachisaadha jedhan itti aanaan ministeera muummee obbo Tamasgeen Xurunee. Obbo Tamasgeen Xurunee konferansii hooggansa calaqqee akaadaamii hooggansa Afrikaatti jalqabsiisaniiru. Waltajjicha irratti haasaa baniinsaa taasisaniin Itoophiyaan biyya hooggantoota injifannoo gurguddaa galmeessisuun qaroomina ol'aanaa qaban taatus kana itti fufuu dadhabuu isheetiin duubatti haftee jirti jedhan. Seenaa dheeraa Itoophiyaa keessatti hooggantoonni gurguddoon akka turan eeranii hooggantoonni kun yeroo tokko ifatti bahanii mul'achuun achumaan badaniiru jedhan. Milkaa'inoonni Itoophiyaan ittiin beekamtu baraa gara baraatti ce'uun kan dadhabanii fi akka biyyaatti ijaarsa hooggansa itti fufsiisuu dadhabuudha jedhan. Hooggantoota yeroo ammaa Itoophiyaan qabdu furuudhaan sadarkaa olaanaatti ishee guddisuuf mala kan eegalte ta'uu ibsanii misoomni hooggansa itti fufiinsaan hojjetamaa jirus qaama kanaan jechuun dubbataniiru. Waltajjiiwwan dargaggoota hooggantoonni itti aananii fi hooggansi amma jiru muuxannoo itti wal jijjiiruu danda'a yommuu jedhan dhalootaa fi hooggantoota gidduu wal hubannoo uumuun kaayyoo biyyaalessaa galmaan ga'uuf ni dandeessa jedhaniiru. Kanaaf Itoophiyaan dhaabbilee hooggansi itti uumamuu fi hooggansi dhaloota akka darbu taasisan qabaachuu qabdi jedhan. Kunis ergama ijoo hooggansa dhaloota dhufuu fi hooggansa jiru kan ta'udha. Guddinni yookaan kufaatiin biyya tokkoo qulqullina yaada dandeettii hooggansaa fi kutannoo irratti kan hundaa'e ta'uu eeruun rakkoo kana carratti jijjiiruun gaggeessaa guddina biyyaa galmaan ga'u akka barbaadus himaniiru. Konferansiin hooggansa calaqqee akaadaamii hooggansa Afrikaatti kennamaa jiru kun Itoophiyaa fi Afrikaanonni hooggansa dhaloota haaraa cimaa hooggansa wal harkaa fuudhuuf daandii ta'uu qaban jedhaniiru. Hooggantoota imala guddina Itoophiyaa gara fuulduraatti itti fufsiisuuf uumuun barbaachisaadha jedhanii dhumarratti yaada isaanii kaa'aniiru. Dr. Abiy Ahmed siyaasaa fi nageenya naannoo Tigraay waliin mari'atan. Ministeerri muummee Federaalaa Dr. Abiy Ahmed dhimmoota waliigala bulchiinsaa fi nageenya ilaalchisee hooggantoota siyaasaa fi nageenya naannoo Tigraay fi hooggantoota sadarkaa federaalaa waliin mari'ataniiru. Marichis rakkoolee naannoo Tigraayitti mul'atan waloon furuuf kan irratti xiyyeeffate ta'uun beekameera. Marichaanis dhimmoota ijoo irratti kallattiiwwan waloo kaa'aman bu'uureffachuun waloon hojjechuu fi nageenya bulchiinsa gaarii fedhii misooma uummataa naannichaa guutuuf haala mijatuuf uumuudha jedhan walii galaniiru. Keessumaa lammiileen qe'ee isaaniirraa buqqaan haala deebi'uu danda'an irrattii fi hidhattoonni gara jireenya idilee isaaniitti akkaataa deebi'uun danda'amu irratti xiyyeeffannoon hojjechuu fi saffisaan waliigaltee irra ga'amuun eerameera. Dabalataan qabeenya uumamaa naannichaa fayyadamuuf karaa seera qabeessaa ta'een faayidaa biyyaa fi uummataa haala eegsisuun akka ta'u tajaajiloota mootummaan uummataaf kennu fooyyessuu fi fedhii uummataa kan madaalan akka ta'an akkasumas hojii cimaan fudhataman qaban akka hojjetaman kallattiiwwan kaa'ameen mariin gaggeeffameera. Bulchiinsi yeroos filannoo naannichaa hanga gaggeeffamutti itti gaafatamummaa isaa akka bahatuu fi danda'u irratti kallattii kaa'uun marichi xumuramuun ibsameera. Haati daa'ima dhalattuu guyyaa 4 dhiistee deemtee hidhaan adabamte. Taateen kun kan raawwate godina Harargee Bahaa Aanaa Malkaa Ballootti yoo ta'u himatamtuun dhuunfaa daa'ima ishee guyyaa 4 dhiistee deemte jechuun hidhaan itti murtaa'uu isaa waajjirri abbaa alangaa Malkaa Balloo himaniiru. Akka ibsa waajjirichaa mul'isutti shamarreen ganna 18 onkololeessa 18 bara 2017 sa'a halkan keessaa sa'aatii 3tti daa'ima kana dhiiftee badde jedhameera. Poolisiin battalumatti daa'ima kana gara buufata fayyaa erguun kutaa ho'aa keessa kaa'uun himatamtuun eeruu ummataatiin to'annoo jala akka ooltu taasisaniiru. Ibsi waajjira abbaa alangaa Aanaa Malkaa Balloo irraa kenname akka jedhutti himannaan abbaa alangaa ishee irratti banameen yakkamtuu ta'uu ishee murteeffamee hidhaa waggaa 4 fi ji'a 6tiin adabamuu himaniiru. Mandarri qulqullinnaa jalqabbii bayyanannaa Itoophiyaati jedhame.
Mandarri qulqullinaa ministeera daldalaa fi qaxanaatiin ijaarame Dr. Abiy Ahmadiin eebbifamuun ni yaadatama. Mandarri kun lafa hektaara 7.2 irratti kan qubatee fi gamoowwan 20 kan irratti ijaaraman yoo ta'u, gamoowwan dura bakkicha turan haaressuu kanneen dabalataa ijaaruu fi laaboraatooriin sakatta'insaa 9 dhaabuun walii galteen qarshii biiliyoona 8.2 baasii ta'eera jedhameera. Mandarri kun keessoo isaatti teeknooloojiiwwan adda addaa addunyaan irra qaqqabdee fi qulqullina mirkaneessan jedhaniiru. Laaboraatooriiwwan 9 mandaricha keessa jiranis qulqullina oomishaa kan mirkaneessanidha jedhame. Ministeerri muummee Itoophiyaa erga mandara kana daawwatanii booda akka jedhanitti guddina biyya tokkoof dhaabbilee akkanaa ijaaruun dirqama yoo ta'u, kunis sadarkaa addunyaatti illee kan dorgomsiisu ta'uu qaba jedhaniiru. Moggaasa biyyaalessaa National Quality Infrastructure jedhu akka qabaatu kan taasifameef kanaaf jedhan. Mooraa kana keessatti dargaggoonni kumaatamaan lakkaa'aman carraa hojii argachuun hojjechaa jiraachuus kaasaniiru. Keessummaa nyaata, huccuu, fayyaa fi ijaarsa irratti oomishaawwan gara kaakuu garaagaraa suphuu sakatta'insi biraas ni jira jedhaniiru. Dameewwan nyaataa, fayyaa fi huccuu wantoota fayyaa namaaf murteessaa ta'uu eeranii tuttuqqii harkaa xiqqoodhaan lubbuun namootaa gaaga'amuu waan malaniif dhaabbata kana qorachuun keessumaa Itoophiyaadhaaf ayyaantummaadha jechuun dubbataniiru. Dhaabbata kana biyyoonni Afrikaa muraasni kan qaban ta'us Itoophiyaan muuxannoo kana irraa kan fudhatame Afrikaa kibbaa dhaabbata CSR jedhamuun waggoota 20 dura dhaabbateedha jedhan. Itoophiyaan dhaabbata akkanaa akka qabaattuuf waggoota dheeraaf itti ifaajamuu kan himan Dr. Abiy Ahmed har'a meeshaalee godhattee meeshaalee guutumatti ogeessonni leenji'anii haala guutuu ta'een sadarkaa idil-addunyaatti dorgomuu ta'anii ijaaramuu qaban jedhaniiru. Meeshaaleen mandara kanatti sakatta'insaan ba'an gabaa biyyaa kamirrattuu dorgomaa ta'uu fi haala salphaan fudhatamummaa argachuu akka danda'an eeraniiru. Yuunivarsiitiiwwan barattoota isaanii dameewwan fiiziksii, keemistirii fi teeknooloojiidhaan barsiisan mandara kana fidanii akka ilaalan osoo taasisanii beekumsa qabatamaa argatan jechuun yaada kennaniiru. Kanneen alaa galanis qulqullinnaa fi sadarkaa isaanii kan eeggatan yoo ta'e hawaasni biyyattii nyaata, fayyaa, barnoota, uffataa fi oomishaawwan biroo qulqullina qabu waan argatuuf fayya buleessa akka ta'u eeranii lammiileen fayyaa qabu ammoo guddina diinagdee biyyaa tumsuu keessatti shoora olaanaa qaba jedhaniiru. Bakki qulqullummaan oomishaa itti mirkanaa'u jiraachuun isaa oomishtoonni hojii hojjetan qulqullinaan akka hojjetan kan taasisu eeranii kunis miira wal dorgommii isaan gidduutti uumamee darbee oomisha sadarkaa gadi oomishame qabeenyi qisaasa'uu akka hin taane waan taasisuuf faayidaa daneessa qaba jedhaniiru. Walumaa galatti ijaaramuun mandara kanaa faayidaan inni diinagdee biyyaaf qabu ol'aanaa ta'uu isaatiin keessumaa alergitoonnii fi kanneen oomisha alaa galchan carraa kanatti fayyadamuun hojii caaluuf of qopheessuu akka qaban himaniiru. Namni dhuunfaan kaartaa qabiyyee lafaa dabalatee sanadoota sobaa garaagaraa qopheessaa ture to'atame. Magaalaa Finfinneetti namni dhuunfaan kaartaa qabiyyee lafaa dabalatee sanadoota sobaa garaagaraa qopheessaa ture to'atamuun ibsame. Kutaa magaalaa Nifaas Silkilaaftoo dabalatee dhaabbilee naannawa manneen barnootaa magaalaa Finfinneetti argaman hundatti gocha seeraan alaa raawwachaa turanitti tarkaanfiin seeraa fudhatamuun himameera. Kutaa bulchiinsa Nifaas Silkilaaftoo aanaa Alabuutti ooppireeshinii tasaa geggeeffameen namni dhuunfaa kaartaa qabiyyee lafaa dabalatee sanadoota sobaa garaagaraa qopheessuun kaayyoo adda addaaf oolchaa ture to'atamuu poolisiin beeksiseera. Sakatta'oo geggeeffameen miseensota finxaaleeyyii hidhannoon socho'an dabalatee gochicha irratti hirmaachaa turuu ibsaniiru. Sanada sobaan ala meeshaalee waraanaa sagalee hin qabne biroos to'atamuu ragaan koominikeeshinii magaalaa Finfinnee irraa argame ni mul'isa. Dinagdeen Itoophiyaa saffisaan guddachaa jira jedhan Shaangucheen Jing. Dinagdeen Itoophiyaa saffisaan guddachaa jiraachuu Daayirektarri itti aanaan dhaabbata daldala addunyaa Shaangucheen Jing dubbatan. Ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Dr. Kaasahun Goofeen Daayirektara itti aanaa dhaabbata daldala addunyaa Shaangucheen Jing waliin dubbataniiru. Marii isaaniitiin dhimmoota miseensummaa garee kanaa dhaabbata daldala addunyaa 5ffaa dhiheenyatti geggeeffamaa jiru irratti mari'ataniiru. Shaangucheen Jing akka jedhanitti Itoophiyaan biyya guddina diinagdee saffisaa galmeessaa jirtu keessaa tokkodha jedhan. Itoophiyaan miseensa dhaabbata daldala addunyaa ta'uun carraalee gabaa addunyaa dabalataan kan uumu ta'uu himaniiru. Kanaafis deeggarsa barbaachisaa akka taasisan mirkaneessuun ragaan ministeericharraa argame ni mul'isa. Waliigaltee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti ta'een jiraattonni hidhattoota simachaa jiraachuun himame. Mootummaan naannoo Oromiyaa garee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo wajjin waliigaltee araaraa mallatteessuun booda hidhannoo qabatanii galuun gabaafamaa jira. Finfinnee dabalatee bakkeewwan Oromiyaa garaagaraa keessatti hidhattoonni kunneen simannaan taasifamaa fi jiraachuun ni beekama. Jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa lola mootummaa fi hidhattoota gidduutti taasifamuun ajjeechaa fi saamichaa akkasumas butamuu dabalatee rakkoolee hamaa keessa jiraachuu BBCtti himanii turuun ni yaadatama. Garee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo tibbana mootummaa wajjin waliigaltee araaraa buusuun ilaalchisee jiraattonni yaada isaanii qoodaniiru.
kan du'aa jiruu fi walajjeesaa jiru Oromoodha waan ta'eef waan seenaa gurraachessaa akka hin hojjenne dhaamaniiru. Hidhattoonni kunneen akka galan uummanni Salaalee, Arsii fi Shawaa keessaa waamicha dhiheessaa akka turan eeruun galuun isaanii waamicha kanaaf deebii kennuudha jedhan. Jiraattonni kunneen hidhattoonni iddoowwan giddugala qofa osoo hin taane naannolee Oromiyaa garaagaraa irraa warra jiraniifis mootummaan haala akka mijeessuuf hidhattoonni gaafii uummataa dhagahanii akka deebi'aniif yaada isaanii kennaniiru. Itoophiyaan gaafii Keeniyaa irraa Somaaliyaa waliin walitti mari'achuuf dhiyaatee fudhatte. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Nabiyaat Geetaachuun dhimmoota dippiloomaasii yeroo irratti ibsa kennaniiru. Qabxiilee dubbi himaan kun ibsa isaanii keessatti kaasan keessaa dhimmi ijoon Itoophiyaa fi Somaaliyaa daawwannaa ergama Komishinii Gamtaa Awurooppaa Itoophiyaatti taasisan dhimma lammiilee Itoophiyaa Libaanos keessa jiranidha jedhameera. Jilli Komishinii Gamtaa Afrikaa turtii isaanii Finfinneetti Itoophiyaa daawwachuun dhimmoota dippiloomaasii biyyoota lameenii fi biyyoota hedduu irratti mari'ataniiru. Komishiniin Gamtaa Awurooppaa hoggura viizaa lammiilee Itoophiyaa gara biyyoota Awurooppaa imaluuf viizaa shiizaa gaafatan irratti kaa'amee ture kaasuu akka jalqabes deebii kennaniin marii kana qofa osoo hin taane Itoophiyaan daangaa viizaa akka kaafamu gaafii yoo dhiyeessite gaafii kana kan ka'e jila Gamtaa Awurooppaa gara Finfinneetti dhufeenidha. Dhimmi dubbii himaan kun ibsa isaanii keessatti kaase kan biraa immoo karoora Itoophiyaa fi Somaaliyaa walitti dhiyeessuuf qaban ilaalchisee waamicha pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto dhiyeessanidha. Ambaasaadder Nabiyaat akka jedhanitti Itoophiyaan waltajjii dippiloomaasii adda addaa irratti waliigaltee buufata doonii Somaalilaand waliin mallatteessuu hordofee waldhabdee Somaaliyaa waliin mudate furuuf yaalii gochaa turteerti jedhan. Itoophiyaan Somaaliyaa waliin garaagarummaa uumame mariidhaan hiikuuf duubatti deebitee hin beektu kanaaf waltajjiiwwan dippiloomaasii hunda irratti argamtee ejjennoo ishee calaqqisiisaa turte jedhan. Itoophiyaan gaafii walitti dhiheenya pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto dhiheessan akka fudhattus dubbataniiru. Dubbi himaan kun lammiileen Itoophiyaa Libaanos keessatti haala rakkisaa keessa jiraatan gara biyya isaaniitti deebisuuf tattaaffiin taasifamaa jiraachuus dubbataniiru. Waajjirri qoonsilaa Itoophiyaa Beeruutitti argamu lammiilee Itoophiyaa haala rakkisaa keessa jiran galmeessuun kaffaltii lammiilee Itoophiyaa mana jireenya seera qabeessaa fi sanada imalaa seera qabeessa hin qabne mootummaa Libaanosiif kaffaluu irraa eegamu hir'isuun deeggarsa biroos akka taasisu dubbataniiru. Kabajamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduun ammaaf qindeeffanne kan hanga ammaatti dhageeffattanii oduu dursuun isin waliin kan ture Anamin Shubbiseetii waan nu dhageeffattaniif galatooma.